Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti akka ijoollee isaaniitti haatii fi abbaan koo ijoollummaa kooti mana barnootaa na galchanii barnoota kiyyas hanga kutaa 8tti seeraan barachuu danda'eera. Abbaan koo barnootaan kutaa 1ffaa geessee maqaa isaadhaan na galmeessise malee baruma sanayyuu lubbuudhaan darbee hangan kutaa 2ffaa ga'utti obsee na eegee jiraachuudhaaf umriin arganne. Maalin jedha duuti mana keessanitti hin galiin keessumaa ijoollee taatanii abbaa fi haadha keessan keessaa nam tokkoyyuu hin boqotiin ijoollee godhattanii immoo otoo ijoollee keessan bakka garaa keessanii hin geessisiin duuti isin hin fudhatiin isin hin saamiin hangam duuti akka nama miitu isa du'aa mana isaa keessaa baasitu beeka. Inni beekee of ajjeesullee hangam akka nama miidhuu fi hagam akka nama fayyadu adda baasee beekuu dhiisuusaan lubbuu isaa wadaroof yookiin immoo qorichaatiif dabarsee kenna. Haa ta'uutii garuu lubbuun fayyaa taatee addunyaa kanarratti dhalatte yoo ijoollee qabaatte ijoollee isheef yoo ijoollee dhabde immoo haadhaaf abbaa irraa dhalatteetiif baay'ee fayyaddi. Lubbuuma kana kan abdii godhatu nama baay'ee fira darbee immoo biyyatu jira. Jireenyi keenyi jireenya baadiyyaadha. Abbaan koo qotaa oolee sangoota hiikee naannoo toora za'a torbaatti kan durii isaa malee laaqanuma akka nyaateen mee takkaa siree kanarratti ciiseen nan boqodhamee jedhee haadha koo gaafate. Haati kiyyas maali kan durii kee malee guyyaa ciistamoo yeroo jettuuni rafinaan jedhee hirribanatti naqaa jira mee takkaan rafa jedhee ol jedhee ciise. Nama rafe hin du'e jedhanii shakkuure ofii deemee rafee naannoo toora za'a 11tti namichi kuni maal ta'e gara looniitti hin bu'umoo hanga yoonaa kan ciisu dhiiroo gara biraa bakka isaa bu'ee kan naaf hojjetu hin qabu jettee deemtee haati koo abbaa kiyya yeroo kaastu abbaan koo hirriba haga dhumaa keessatti kufeera. Edaa ciisanii achumaan iyyuu hafuun ni jira. Kuni yookiin immoo seenaan haala du'aatii abbaa koo barnoota guddaa yeroo jalqabaadhaaf umurii koo keessatti fudhadhedha. Har'a yeroo galgalaa'u yookiin immoo akkuma hojii keenya fixnetti dadhabnee gara siree keenyaatti ni darbina mitire ciisnee hirribni du'aan nu fudhate achumaan hafuu ni dandeenya. Rabbi garuu akka ayyaana isaatti akka araara isaatti bulee guyyaa gara biraallee nuuf kenna. Kanuma barii kaanullee kana gara hojiitti fiigna malee guyyaa addaa guyyaa haaraa guyyaa gaabbii umurii keenya keessatti Rabbi dabarsee nuuf kennuu isaatti yeroo qabaannee kan galateeffannu baay'ee muraasadha. Hin jiru otoo jedhamee wal nu qixxeessa. Abbaan koo akkuma boqotetti qabeenya qabuudhaaf jecha haadha kiyyaatiin kan fuudhe obboleessa haadha koo achuma fuudhee naannoo maqee keenyaa kan jiraatu eessuma kiyyadha. Kun akka aadaa naannoo keenyaatti wanta danda'amu waan ta'eef eessumni kiyya anaanillee akka dhala isaatti na ilaala. Harka isaarra ta'een akkuma harka abbaa kootti nuuf ilaala. Erga abbaan koo boqotee qofa otoo hin taane otoo abbaan koo lubbuudhaan jiruyyuu eessumni koo baay'ee na jaallata baay'ees immoo ofitti na qaba. Anis lubbuu koorraan baay'een isan jaalladha. Bakka maqaan isaa ka'e hundatti nama jajamu nama galateeffamu amma immoo anaa fi obbolaa koo lamaan duuba kiyya irratti dhalatan haadha kootti aanee nu ilaaluun nu hordofuun barnootatti nu galchee bakkaan nu geessisuu itti gaafatamummaa fudhatee gatii guddaas nutti kanfalaa ture. Anaa fi obbolaan koo eessuma keenya kana baay'ee jaallanna. Haati keenya kuni garuu dirqamuma waan itti ta'eef malee eessuma keenya kana hagas maratti hin jaallattu. Isheef garuu inni abbaa keenyaan ol ni ta'aafi. Haati kiyya sanuu lammaffaarratti itti heerumtee jechuun haati manaasaa akka eessumni kiyyaa haadha keenya fuudhuufillee tole jettee inaaffaatiin kan ilaaluu fi goomii hammeenya garaa isheetti kan qabatu haadha keenyadha. Namni gaariin namni tolaan lafa kanarra hin turu jedhama mitiire. Haati koo otoo goomattuu otoo komattuu otoo hamattuu haati manaan eessuma kiyyaa kun yeroon ani barnootaan kutaa 5ffaa baradhu ciniinsurratti boqotee lubbuun ishees lubbuun daa'ima dhalatees addunyaa kanarraatii darbe. Yeroo haati manaa
manaa eessuma keenyaa boqotte kana namni hunduu ollaan haadha kiyyaan kunoo siifaa darbu kunoo itti darbi kunoo siifaa bal'atu goomattuun kee kanati guyyaa guyyaatiin maqaa ishee nyaachuuf boqonnaa hin qabne siif boqotteetti qabeenya isheettis ijoollee isheettis darbiitii waan yaadde akka garaa kee itti ta'uu dandeessaa jechuun deebisaniifi dhugumattuu haadha koodhaaf duuti yookiin immoo boqochuun eessuma keenyaa kana waan ishee gammachiise fakkaata. Mana abbaan keenya ijaare dhiistee haati koo baatii 4 qofa gadda abbaa manaa ishee lammataa kana teessistee mana haadha manaasaa boqotteetti galte. Inni garuu yaadannoo guddaa haadha manaasaa waliin wanta qabuuf mana sana hin jaallatu ture. Sababa kanaaf ijoollee isaa ofiis bakka bultii isaa mana abbaan koo ijaare keessa godhatee haadha kootu nuyi hin qabatee mana sana galgala yeroo hundaa deemee bulaam. Sodaan haadha kiyyaa tarii manni suni duwwaa waan na ta'eef dubartii gara biraatti galchee kabraa haadha manaa sadaffaa ni fuudhaayii yaada jedhu sammuu ishee keessaa waan qabduufi haa ta'uutii garuu inni gaddi haadha manaasaa sammuu isaa waan tuqeef ijoollee isaa kanarratti dubartii gara biraa barbaadu akka hin feene maatii fi hiriyoottan isaa biratti dubbateera. Kanaan egaa jaalala dhaalaa malee jaalala keessoo kan haadha manaaf abbaa manaa isa sirrii ta'ee haati koo fi abbaan koo yookiin immoo eessumni koo qabani kuni jireenya isaanii qofaatti faaluu hin dhiisne. Haati koo qabeenya sana barbaaddi abbaa manaa ishee kana garuu hin barbaaddu. Abbaan manaan immoo haadha manaa gara biraan barbaadu haa ta'uutii garuu miila isaa gadi dabatee taa'uu hin feene. Kanaan lamaanuu fedhii mataa isaaniitiin deemuun hanga nuyi ijoolleen ishee beeknutti haati keenyi eessuma keenya irratti abbaa manaa gara biraa sanyoo isa jedhani qabdi. Akkanuma eessumni keenyi yookiin immoo abbaan manaan isheellee kan diidaa yookiin immoo bakkeedhaa odeeffamu ijoollee 2-3 dhalchee ni qaba. Haati kiyyas sirriitti ni beekti. Haa ta'uutii garuu dubbiin dhala godhachuu dubartii biratti yoo ta'e malee dhiira biratti qorraadha mitiire. Haati kiyya sanyoo kan godhatte kana anaa fi obbolaan koo akka abbaa lammataatti ilaalla. Dhoksaadhaan icciitiidhaan guyyaa abbaan keenya hin dhufne ni beeka. Innis dhokatee guyyaa kana dhufa. Tarii guyyaa dhufeera yoo ta'e anaa fi obboloonni koo diida teenyee daandii abbaan keenyi gara mana keenyaatti qajeeleen haadha keenyatti dafnee dhaamsinee yookiin karaa duubaa bahaa yookiin manuma keessa dhokatee hanga inni deemutti ni eega. Abbaan keenyi kunis mana haadha manaasaa wanta baay'een jaallanneef sa'aatii dheeraadhaaf keessan turu. Nyaatallee tole jedhee mana sana keessatti nyaatu. Haati koo carraa kana fayyadamtee icciitiidhaan abbaa manaa lammataa godhattee waggaa 3 erga waliin jiraattee booda waggaa 3ffaa irratti haati koo ni ulfoofti. Kan ulfoofteef egaa sanyoo isheef yookiin immoo abbaa manaa isheef haa ta'u anis ta'e obbolaan koo wanta beeknu hin qabnu. Mana keenya wanti dhibe tokkoyyuu dhibuu baatus haa ta'uutii garuu sanyoon haadha manaasaa ni gargaara mitiire yookiin immoo isheen ni gargaarti mitiire. Haati kiyya ulfataatee naannoo baatii 6 yeroo xumurtu anaan bakka akkanaa deemii wanta inni sitti kenne fidii kootuu jettee gara sanyoo ishee kanaatti na ergiti. Wanti kun haaraa waan hin taaneef akkuma yeroo kamii yeroon kutaa 8ffaa baradhu kana gara bakka haati koo jetteetti sanyoo ishee biran dhaqe. Yeroo kana innis killee yookiin immoo buuphaa gara 40 ta'u peestaaliidhaan hidhee hodhu kana fuutee deemtaa. Isa dura garuu kottu meeshaa kana waliin galagalchina naan jedhee manuma buuphaa kana natti kennuuf yaada keessatti ol na waamee yeroon ol darbu siree wayii ture na kuffisee kabaja kiyya fudhatee irra deddeebiin naannoo sa'a 3f bakka sanatti namni kuni dirqiidhaan na gudeedee waan kana haadha keetti himtee jennaan morma keensirraa kutaa maaliif turte yoo siin jette isatu otoon dhufiin ture dhiistee immoo hin dhufiin wanta naan jetteef eeguufan achi ture jettee deebistaa fi jedheen ergee. Yaa dubartummaa dhiirri amma rakkoo maalii qaba? Carraan akkanaa jireenya isaa keessatti san mudatu. Boo'aa gara manaatti deebi'een haati koo maaliif turte maaliif barfatte yeroo naan jettu imimmaan koo akka isheen irratti hin beekneef ofirraa haxaa'een wanta inni jedhinaan jedheen deebiseefi. Guyyaa kanaan qofa miti guyyaa biraallee akkanuma haati koo na ergitee jennaan hin deemuu jedhee yeroon deebisuu fi hordaa cufaa manaa natti darbattee hanga xiqqootti rabbi na baasee. Gochaan sun narratti raawwatee torbee 2 hin finne. Ammas bakka isheen deeminaa
naan jette deemeen wantan gaafatame fiduuf yeroon dhaqu akkuma yeroo darbee haati kee ammoo ulfadhaa hanga isheen jabaattutti ishee gargaaruu dadhabdaa'ii naan jedhee na darbatee bakka siree sanaatti na kuffisee akkuma yeroo darbee nattaasa'ee natti taphatee na gadhiisee yoo xiqqaate haala kanaan hanga haati kiyya deessutti si'a 7 ol ergaa jedheen otoo mana isaa deemuu natti fayyadameera. Booddee irratti haati koo obboloota koo warra kaan erguuf yeroo jettu lakki annan deemaa achumaan re'aa koo abalurraa dabtaran fiddaadha jedheen obboloota koo warra kaanis namni kun akkana na jalaa godha jedheen deemeen gudeedamaa ture. Dhugumatti immoo otoo isaan deemanii kana gochuu namni kun hin dhiisu. Kanaan yeroo hiikamuun ishee gahee haati kiyya deessee akkuman duran isinitti hime daa'imni kan eenyu akka ta'e garuu rabbi duwwaa qofatu beeka. Waan akkanaa beekuun rakkisaadha. Haati kiyya deessee sireerraa toon ka'iin ija keessa na ilaaluu jalqabdi. Naannoon teessuma kiyyaa isheetti bal'ata. Harmi kiyya ni furdata. Harki koo dur qal'oo ture dhiigaaf fooniin guutame otuun ani mataa kiyyaan ulfa ta'uu ofirratti hin bariin haati kiyya narratti bartee marsaan laguu kee yoom dhufee kan baatii kanaa jettee na gaafatti. Yeroo kana anis anoo yaadadhu guyyaan ni dhufeeru jedheen deebiseefi dhugumatti immoo hin yaadanne yookiin immoo hin qalbeeffanneen ture. Daa'imni kan uumamu gaa'iluma keessatti natti fakkaata. Hangam mana barnootaatti waan akkanaa sirriitti gadi fageenyaan baradhus haa ta'uutii garuu narratti na raawwata jedheen shakkii hamma sharfeeyyuu ofirraa hin qabu. Haa ta'uutii garuu haati koottuma fuuftee torbee 2 booda mucaan kun yoo ulfa ta'uu baatte biyyee kana naa nyaachisuu jettee obboleettii ishee taasofti. Obboleettiin ishee yookiin immoo adaadaan koo haati kee maal haasa'aa jirtii jettee yeroo na gaafattu anoo waan akkasiin beekuu jedheen deebiseefi asiin achiin yeroo isaan na gaafatan ani homaa wantan xiyyeeffadheeru hin qabu. Maal jettuu maal odeessaa jirtuu hin maraattani moon jedhaanii gochaan irratti raawwate garuu otuman beekuu jechuudha. Kanaan haati kiyya baatii tokko yeroo xumurtu deessee kutaa 8ffaa ministirii fudheen qoramee xumureen manatti yeroon deebi'u kaatee mudhii ishee hidhattee amma dhugaa jirtu natti dubbadhu mucaa eenyu garaatti baattee tanaan jette. Anis mucaa maalii odeessitaa yeroon jedhuuni ergansi gaafadhee kaasee marsaan laguu kee sitti dhufeeraayii torban 3 fixeeraa jettee yeroo na gaafattu lakkii hin dhufne jedheen deebiseefi amalli marsaa laguu kee ni beekamaa adda baafachuuf guyyaa 6 qofa tofee amalli dhufuu marsaa laguu kee ni jiraayii jettee na gaafatti. Anis lakkiin jedheeni dhiira waliinoo ciistee beektaayii jettee ammas na gaafatte. Anis lakkii otoon jedhu arrabni koo immoo jabeessee sobuu waan dadhabeef addaan kutee. Kanaan wanta uumame har'a natti nimtu taanaan mana kanaan si baasaa jettee na doorsiste. Otoo isheen natti dheekkamtu galgalaa'ee sagaleen abbaa kiyyaa yookiin immoo eessuma kiyyaa diidaatti dhagahama. Kanaan na biraa kaatee gara siree isheetti ol dabarte. Bultee akka tasaa xiqqoon dhukkubsattee ammas torbee geessee funyoo qabattee na reebuuf jechuudha. Ammoo marsaan laguu kee dhufeeraayii jettee na gaafatte. Anis lakkii hin dhufne yeroon jedhuuni kunookaa kan hin sodaadhe naaf hin oolle jechuun lafarra gangalattee itti fufuunis as achiin qabu funyoo kanaan ququncisee otoo lafa siin kaa'iin abbaa ulfooftee fi dafiinattimi yoo nama gaarii nama ta'u ta'e jaarsa ergatee dafee narraa si fudhata yoommoo nama hin taane ta'e daa'ima kana amma deessee baastaa ijji kootoo arguu jettee na dirqisiiste. Kanaan abbaan nu ulfeesse abaludha jedheen sanyoo ishee akka ta'e yeroon ittimu wayyoo nan salphadhe anarraas dhala koorraas ilma godhataayii sareen kun harkaan of nyaadheen jettee haati koo waa baay'ee dubbattee iccitii kana anumaaf isheetu beekamitiire amma dafiitii ofirraa baasinaan jettee yeroon deemeen ofirraa baasuuf jedhu ulfi guddateeraa. Kanaan booddeen bahuu yoo dirqiidhaan ni baasna jenne lubbuu keellee fudhachuu ni danda'a jedhanii warri mala aadaatiin ulfa baasan na didanii. Yeroo kanatti haati koo atis lubbuun kee waliin haa bu'u malee daa'imni kuni otoo ijji koo arguu hin dhalatu jettee deebistee na ergite. Yeroo kanatti warri ulfa baasan maal jechuudha yoo dhala kee jibbite dahiitii gatii kan nuti baasuu dandeenyu baatii 4 gadii jechuun na didanii. Kanaan haati kiyya lubbuu kooyyuu jibbiteetti mitire eega sanaa gara qe'ee warra kootti hanga har'aatti hin deebine. Gara magaalaa deemeen ulfa koo dhokfadheen mana namaa baatii muraasan hojjedhe barnoota kiyya darbee kufee otoo hin beekiin mana namaatti daa'ima koo daheen hangam namni dahanii jaalala
dhala namaaf kennuu baatanis haa ta'uutii garuu eessa deemti kan jedhuutiin manuman dahee sana nyaatas dhugaatii koos na danda'anii baatii 4 ergan ture booda daa'ima koon dhale ilma dhiiraa qabadheen gara magaalaa godinaa naannoo keenyaatti imalee mana nyaataa yookiin immoo hoteela keessa seeneen hojiiwwan gadi bu'aa ta'an daa'ima koo qabadheen dalaguu jalqabe. Hoteelliin jalqaba seenee hoteela duriidha. Haati manaan mana sanaa akka namaatti otoo hin taane akka bineensaatti nama ilaalti. Anaan yeroo sana kan natti tole akka bineensaa isheetti na ilaaluu otoo hin taane daa'ima koo waliin waanuma fedheeyyuu haa ta'u hojiidhaaf mana isheetti na qacaruu isheeti. Ganamaa fi galgala anaa fi daa'ima koof buddeena walakkaa nuuf kenniti. Ittoon nyaata namaarraa hafeeru yoo jiraate dursitee sanatti nuuf gooti. Yoo immoo hin hafne ta'e barbarree yookiin immoo mixmixaa maddii nuuf goote anaa fi daa'imni koo nyaannaa. Daa'imni koo mixmixaa yookiin immoo barbarree nyaachuu hin danda'u mitire. Yeroo carraan keenyi sanan ta'u bishaanitti ashaboo naqeen jiiseen daa'ima koo nyaachifadha. Kan daa'ima koo irraa hafe immoo mataa koof nyaadha. Jireenya kana baatii 11 jiraadhe. Baatii 11ffaa booddee garuu daa'imni koos anis baay'ee dhukkubsachuu hojiidhaan miidhamuu yeroo jalqabnu hinumaa hojiiwwan gurguddaallee ittoo danfisuus eegalee waan hin jiruuf maaliif bakka biraatiin hojjedhu jedheen ijoolleema na waliin hojjetaniin bakka biraa naaf barbaadaa. Hojiin kun fayyaa koof fayyaa daa'ima koof hin taane nyaatumallee seeraan akka namaatti nuuf hin kennitu jedheen isaanitti himadhe. Yeroo kana warreen nu waliin hojjetani keessaa tokko dubartiin Abaduu jedhamtu baay'ee nama gaariidha. Mana nyaataa akka haaraatti banuu barbaadde haa ta'uutii garuu kanfaltii guddaa kennuu waan hin dandeenyeef nuun hojjechiifachuu dadhabdee amalli ishee gaariidha. Hanga atis hojii sirriitti bartutti haaraa waan na bantuuf hojiin isheefis gaarii ta'utti miindaa xiqqoodhaan hojjechuu ni dandeessa taanaan bakka kana galuu ni dandeessaa. Torbanoota booddee hojii eegaltii siif haasofsiisnaa jedhanii na gaafatanii. Yeroo kanatti ani daa'ima koof anaaf nyaatuma biddeen sirriitti nuuf haa laattu malee miindaa isaa hoo hin barbaannuyyuu maallaqa fudheen eessan dhaqaa jedheen deebiseefi. Ani kana dubbadheen galgala isaa dubartiin sun abaluun hin barbaada jettee seentee walii gallee na fudhattee baatee haadha hoteela sanaa waliin yeroo sanarraatii kaasee sababa kootti diina walitti ta'anii mana isheetti nu fudhattee galtee anaafis daa'ima koofis nyaata nuuf kennitee quufne. Yeroo dheeraa booddee quufa bareen bakka ciisichaallee nuuf tolchite. Torbanoota booddee eegalaa hagasiti waan tokko tokko guutaan jira. Miindaa achi siif kanfalamu asittis siif hin kanfalaa. Isa kaan immoo hojiin koo toora yoonaaf qabatu siif hin dabalanaan jettee anis tole jedheen gammadee. Kanaan itti fufuun dubartiin kuni dhugaadha barnoota lammataa du'a abbaa koo booddee jiru naaf dabarsite. Barnoonni kunis maal yoo ta'e gaariidha. Anis hojii biizinasii mana nyaataatiif haaraadha. Hojii kaan garuu hojjedheen irratti milkaa'eera. Kan ani milkaa'e immoo hojiin kun kan kooti jedheen waantan hojjedhee fi ana maddiiti hojii kana hojjechuuf na maddii kan jiru sihidha. Atis hojii kana kan koodha kan mana koodha jettee yoo naaf hojjette anis nan gammada. Rabbis sitti gammada. Yoon danda'e yoo rabbi hojii kanaan na yaadate immoo waan barbaadu wanta na gaafate siif hin godhaa jettee waadaa naaf galte. Kanaan kunis mooraalii barnoota naaf ta'e hojii mana ishee akka hojii kan koot dadhabe otoo hin jedhiin ganama sa'aatii 10tti ka'een barii halkan haga sa'aatii 6tti waggaa 2 hojjedheen isa miindaa dhiisaa. Dhala koo waliin dhiira hin fuune dubartii barayyuu hin geenye mucaa fira isheetti na heerumsiiste. Dubartiin kun anaan nama waan gooteef siinis nama si gooti jettee amansiistee mucaa fira isheetti na heerumsiiste. Innis achuma hoteela sana keessa hojjeta. Maatiin haati abbaansaa yeroo inni na waliin jiraachuu eegalu akkam dubartii namaaf deessetti fuutaa sanummoo magaala kanaa dubartii si madaaltu dhabdeetii. Dubartii filachuu sitti kan qixaatu hin jiru. Maal ta'e jennaan rabbi dhuma kee balleessee jechuun dhala isaanii anaan fuudhe kana baay'ee komatanii. Dubartiin kun yookiin haati manaa hoteela kana manuma ishee keessatti anaaf isaaf siree fi televizyina xiqqoo bituun otuu mana isheetii hojjennu kutaa keenya sana keessa jiraachuu jalqabne.
innis mana warra isaatii bahee jechuudha. Waliin jiraannee waggaa tokko guunnee jechuun mana ishee akka mana kootti hojjedheen jechuudha. Sanaan waggaa tokko booddee yoon milkaa'e yoo mana nyaataa kanaatiin naaf ta'e wanta garaa kee siif hin godhan jedheeraa maal feetaa jettee haati manaan kun waggaa 3 booddee na gaafatte. Yeroo kana anis anoo waan tokkoyyuu wantan barbaadu hin qabu harka kee irratti dadhabeen nuffeen hojiin natti ulfaateen beeku jireenyi koo kun nagahaadha abbaa manaa koo waliin sababa keetti walii galeen jiraachaa jira jedheen deebiseefi yeroo kanatti isheenis mindaa koollee harka isheerraa fudhee waan hin beekuuf qarshii amma kanaa ati narraa qabdaa qarshii amma kanaa immoo siif dabaleen mana nyaataa xiqqoo banattee abbaa manaa kee waliin wal gargaaraa hojjettu ati mana kanaa baatee jennaan garuu hojiin kun hagas mara akka inni naan deemne anumtuu nan beekaa haa ta'uutii garuu kanaa ol umrii kee fudhachuun barbaadu ati nama qulqulluudha jettee kennaa kana anaa fi abbaa manaa koof kennite. Mana nyaataa xiqqoos meeshaa hundumaa guuttee firiijii, televezyiinii fi kanneen kana fakkaatan mataa isheetiin dandeessee mana nyaataa na eegalchiste. Mana isheetti kan hojjechaa ture anadha mitiire gabaan mana ishee turan akka jiranitti gara koo dhufanii ana hojjedhee bu'aa argachuu kooti gammachuu qabaadhus haa ta'uutii garuu gabaan dhufan kunneen kan ishee ta'uu isaatti keessi koo gammachuu dhabe. Yeroo kanatti abbaa manaa kootiin isheenoo nu gammachiisteetti nuti immoo maaliif garaa isheetti akka isheen gadditu goonaa bakka biraa deemnee harka mi'aawoo ni qabna hojii keenya banannee hojjennaa jennee walii gallee. Abbaan manaan koos tole jedhee gara magaala godinaa gara biraa namni nu hin beekne deemnee mana nyaataa banannee mindaadhaan qacarameen hojjechaa ture mitiire akka tasaa ta'ee bakka gaariirra buune gabaan mana keenyaa bakka taa'umsaa dhabuuf baatii 2 qofa fudhate. Baatii 2 booddee dubartoota 3 mana keessatti qacaradheen babal'iseen hojjechuu jalqabe. Yeroo ammaa kanatti abbaa manaa kootiif ijoollee 2 daheen innillee kan ofii hojjetu konkolaataa bitatee jireenya ajaa'ibaa jiraachaan jira. Hojii mana namaa akka hojii ofiitti yoo dalagan nama toontaani rabbitu bakka addaa bakka eebbifamaa jireenya fooyya'aa namaaf kennaan dhaamsa'anii namoota namaaf hojjechaa jirtan haa ta'uutii garuu hojiin mana namaa kuni isan dadhabsaa humna siin fuudhaa har'a moo bor jireenyi koo kuni jijjiirama jettanii hojii hojjettanitti dadhabdanii jirtanii fi ayizoo jabaadhaa hojjedhaa gaafa hojjettan sammuun keessan nagaa humni keessan guutuu akka isiniif ta'uuf garaa guutuudhaan hojjedhaa nama sanaaf otoo hin taane mana sana keessa taa'een waaqayyoof dalagaa jiraa jedhaatii yaadaa. Hojii isa kan namaa miti kan koo kan dhuunfaa koo isan hojjedhu mataa kiyyaaf jedheen otoo hin taane waaqa kiyyaaf jedheen hojjechaa jiraa jedheen ofitti himaam. Sooromuu qabeenya godhachuu kiyya maatiin koo dhagahanii nu jibbitee nun barbaadu mata duree jedhurra gahaniiru. Sababiinsaa ani biyyaa ba'een rakkadheen mana namaa seeneen haati koo dhala koo jettee nan barbaanne har'a garuu naaf darbee ija banadhee jennaan haati koo dhalli koo nagatte naan jette. Akka tasaa ta'e immoo daa'imni inni isheen deesse akkan dhagahetti numaan warruma abbaa koo fakkaata malee warra abbaa sanyoo ishee hin fakkaatu. Kunumtuu anaaf boqonnaa ni qaba. Haa ta'uutii garuu waan hundumtuu hangaa fi bakka waan na qabuuf har'a haadha koo godhee akka haadha kiyyaatti kan hin ilaalu haadha naaf taatee jireenyaaf karaa naaf bantee mana nyaataa kan na eegalsiiste dubartii sanaafi. Erga anaa fi abbaan manaan koo magaala sanaatii baanii isheenis nama biraa argattee hojiin akkuma ani jalqabeefiitti ta'eefiira. Anaanuu leenjisteeti nama biraa leenjisuu dadhabdiiree dhaamsi koo kanumaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka turtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee siniif dubbiseen hin kaa'u. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaaf jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf siniif qabadhee dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Share fi subscribe gochuun dagatina. Qophii yookiin immoo seenaa gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.